Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo tulluu qaari'ee isin bira naaf haa ga'u isiniin jechuun jaaladha hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Oduun gara viidiyoo kiyyaatti hin darbin dura warri mana kanaaf haarawwataa saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Innaa har'a Mulgeetaan maal qabattee dhufte waan jettanii fi Mulgeetaan har'a waan haarawallee mootii dhugaa rabbi jechuudha. Innaa gocha biiniin wardaa irratti hojjete jechuudha. Garuu akkuma beektanii biiniin qabamee jira. Qabamullee gololchaan viidiyoo biin irraa waraabee gallakkisee jechuudha. Akka qabame jechuudha. Qabne kan jedhu gololchaan viidiyoo gallakkisee ture. Warri wardaan bira jirtu jechuudha. Viidiyoo sallaaluudhaan wardaan akka mana jirtu sanirraa fuudhanii gara biraa geessanii wardaan amma bakka na buuteen ishii jechuudha dhabamee jira jechuudha. Silkii irratti bilbilanii jechuudha. Silkiidhaan itti ashoofa jiran jechuudha. Jaratti wardaan bira jirtu bakka manaa san dhaqanii jechuudha. Biinii fuudhanii bakka manaa sana dhaqanii mana keessa barbaadanii bakka wardaa duratti hidhanii hammama keessatti jechuudha. Hidha sanillee dhaqanii achiillee dhabanii mana dura keessa mana kanatti duuta malee asii hin baatuudhaan mana san keessatti hojjetaniitillee itti aadachaa turanillee achiillee gara biraatitti jijjiiranii amma wardaan bakka na buutee dhabamtee jirti jechuudha. Waan isaan irratti raawwachaa jiran yookaan qaxaa haa jiraatanii wanni isaan irratti hojjechaa jiranii haga ammaa wanni as ba'e tokko hin jiru jechuudha. Maaliif dura biinitu bira taa'ee qixaaxa viidiyoo irratti as baasaa jira. Warri amma wardaa harkaa qabu sun immoo yuutuubaraa muti. Silkii irratti dawwalanii namticha wardaan bira jirtu irratti jechuudha. Gallakkisi wardaa jedhanii biin irratti dawwalee ture. Irratti dawwalaan gadi lakkisuu waa fidda malee sin ajjeesa gololchaadhaan jedhe silkii keessaa itti aadate. Yoo isaan mucaa asii iyyisiisan jechuudha. Siyaa ajjeesanii lubbuu siyaa baasanii anillee wardaan asitti ajjeesaa jedheen itti aadata. Dhugaa rabbii jechuudha. Haadha manaa odoo haadha abbaa manaa qabduu jechuudha. Abbaa manaa ishii jalaa fuudhanii dubartii ilmoo qabdu daa'ima iyyisiisanii daa'ima ishii akkasitti iyyisiisanii jechuudha. Ishii fuudhanii awwaalan irra taa'uun maaltu barbaachise? Maalirraa barbaadan? Namni dhimma irraa yoo qabaatan isa abbaa dhimma irraa qaban qabaniitti gaafatatanii yookaan qixaaxan malee dubartii daa'ima irraa fuudhanii iyyisiisuun maaliif barbaachise? Dubartii maaliif qixaaxuun barbaachise? Dhiifama dhugaa rabbii jechuudha. Waan gochi hojjetamaa jiru kun baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Keessattuu dubartoota irratti jechuudha. Dhugaa maaliif garuu miidhaan akka kana ga'u maaliif? Amma biiniin wardaa qabee wardaan bakka na buuteen ishii dhabamee jira. Innis lubbuu isaatirra dhaabatanii jiran jechuudha. Waan isaan godhaa jiran kanuma argaa jirtan kana miidiyaa kana gubbaa irratti jechuudha. Maaliif dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Dhiifama. Innaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Ilmi namaa haga kana garaa walitti jabaachuu maaltu barbaachise? Gololchaan haadha manaa isaa naafidii jedhee itti bilbilchisiise ganaasuu lubbuu keessi baasaa. Haadha manaatee barbaaddachuudhaaf narratti hin bilbilin atuu sin barbaadaa jira jedheeni. Ishii haadha manaatee gannaa lakkisaati kana barbaaddan koottaa kara kiyya jennaan koottuu jedhaniini bootaa jira san immoo itti muudide jechuudha. Namtichi wardaan bira jirtu jechuudha. Innaa biinii irratti dawwalchisiisanii bootuma sanuu itti dide jechuudha namtichi sun jechuudha. Maaliif waan awwaalee irra jiruuf jechuudha. Waan lubbuu ofiitiif sodaateef jechuudha. Lubbuu xiyyeena dhiisan kan jedhuuf sodaatee achirraa gara biraatitti qayyarsiisan jechuudha. Wardaa dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee ulfaata gocha fokkosaadha. Dhugaa rabbii wanni miidiyaa kana gubbaa irratti jiru dhugaa rabbii dubartiin takka haadhi manaa abbaa manaa erga qabaattee kabajaa qabdi.
kabajamtee jiraatti jechuudha. Haadha manaa abbaa manaa jalaa fuudhan jechuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Dhiirri jalaa fuudheeti ba'ee bulte jechuun dhugaa rabbi oduu biyya keessa taate hin beeku ani. Baay'ee waan lubbuu walii baasisiisan irra gahaa jechuudha. Waan akkanaa kun garuu biyya ormaa waan ta'eef sammaratti onnoo jechuu didamtee jirte jechuudha. Summaadhaan hin beeku dhugaa rabbi kan miidiyaa kana gubbaarra jiru labicha wanni takka argamee hin beekamitu argamaa jira. Takka daa'ima wal jalaa hatu, takka haadha manaa dhirsa jalaa fudhatu. Dhugaa rabbi maalumtu reefu amma maalumtu dhufaa jira amma gisee kana keessa dhaloota ammaan kun maaluma as fiduudhaaf ta'a. Keessattuu warri Yamanii kun maaluma qabatee as deemaa jira. Yaa uummata mee xiqqoo sammuu boqonnaa fudhadhaa. Dhugaa rabbi waan baay'ee nama jibbisiisudha wanni Yamanii keessatti deemaa jiru jechuudha. Keessattuu dubartii abbaa manaa qabdu jala maal gochuu dubartii abbaa manaa qabdu ilmoo ishii gisiistanii jalaa fudhattan mee maal sinii gooti. Yoo barbaadan yoo dhimma irraa qabaattan abbaa manaa isa fuudhati qaxaaqataa isarratti dhimma ba'aa isaa fi dhiiratu wal fahama waan ta'eef jechuudha. Dubartii irratti mootii kan humna laallatan. Dhugaa rabbi waan baay'ee nama jibbisiisudha fi waan baay'ee fokkataadha jechuudha wanti raawwatamaa jiru kuni. Dhugaa biyya keessatti akkas biyya ormaa keessatti akkas ishii kun hundumtuu raawwatame daa'imti sin bira jirtu suni daa'imti harkaa qabda suni maal sinirraa baratti. Viidiyoon kun hin badu bar miidiyaa kana gubbaarraa jechuudha. Daa'imti san ol guddattu sun maal sinirraa barachaa jirti. Viidiyoo keessan kanan agartii bar ol guddatte jechuudha. Dhugaa waan baay'ee fokkosiisadha wanni isin hojjechaa jirtan kun waan baay'ee nama jibbisiisudha jechuudha. Ani kana waan gaariidha yookiin waan barumsa qabu jedhanii fudhatan tokko hin jiru. Dhugaa rabbi waan baay'ee nama jibbisiisudha. Dubartummaa keen of jibbanii gara kootiin jechuudha. Of nama jibbisiisa jechuudha. Maaltu dubartii na godhe maaltu bakka dhugaa nama aarsa jechuudha. Maaliif yoo itti gadi qabanii ilaalanii dhugaa miidiyaan kun baay'ee waa fokkosiisadha jechuudha. Biyya keessatti lubbuun namaa akkasitti baate biyya ormaatitti akkasitti taphata jechuudha abbaan arge jechuudha.